karraas qophii keenya haaroo tokko isiniif qabannee dhufnee jira jechuudha. Qophii hojii online business irraa jechuudha. Isa haaraadha jechuudha. Isa yeroo dhiyoo kana keessatti gallakkifamedha jechuudha. Isa kana kan isiniif gallakkifne jechuudha. Yeroo eegallee turte jechuudha. Faayidaa qabeessa ta'uu isaa isiniif hubachiisuu barbaanna. Kanaaf ammas riisarchii yookaan qorannoo isin gaggeessanis akkasumas itti fufuu qabaa jira wanta irratti. Akkasumas Scam advisory keessatti illee galchuudhaan jechuudha. Copy linkii isaanii gootanii jechuudha. Scam advisory keessatti galchuudhaan wantoota lallaaluu qabdan tokko tokkotu jira jechuudha. Akkuma isin jedhe jechuudha persentaan 50 gadi yoo kan ta'u ta'e full scammeridha jechuudha. Guutumaan guututti jechuudha. Kanaaf inni gari immoo kan yeroo hedduu turuu danda'u fakkeenyaaf waggaallee turuu kan danda'u waan ta'eef isa sanarrattis akka ilaaltanii xiyyeeffatanii barbaada jechuudha. Namoonni jechuudha scam advisory hin buufannes isa jalatti isiniif haayaan jira jechuudha. Channel keessatti jechuudha isarraa buufachuu dandeessu. Kun akkuma argitan isaan malaalle kunis 60 keessa jira jechuudha. Kunis yeroo xiqqootu waan turuu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanaaf jechuudha. Nuti immas hojjechuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu OMD jira jechuudha. Business online kun jechuudha kan haaroon kun jechuudha OMD online business dha. Isa kana linkii kanaan galmaa'uu dandeessu. Linkii sanas description jala isiniif hin kaa'aa. Akkasumas gaafii yoo qabaattan akkaataa recharge hundas viidiyoo itti aanutti isiniif hojjedhaa jechuudha. Har'a immoo akkaataa itti recharge accountii keenya jechuudha itti galchinuu fi akkasumas akkaataa itti galmoofnu isin argisa. Linkii kana yeroo takka cuqaasnaan yeroo takka erga cuqaasnee rejistarii kanarra nu fidaa jechuudha. Rejister bakkuma jedhu kan akkuma argitan yeroo takka jechuudha asirratti bilbila keenya barreessina. Sagal jennee eegaluu dandeenya jechuudha. Erga kana barreessinee asii gaditti sammas koodii keenya koodii gamalachuutu jechuudha kan wal fakkaatu irratti itti galchina jechuudha. Online business jechuudha yeroo garaagaraa yeroo kana keessatti jechuudha heddummachaa dhufaa jiru jechuudha. Isa verification code jedhu kan immoo isa argattu bakka kana jechuudha. Bakka inni barreeffame yoo kun isin dubbifamu baade yeroo takka cuqaastu ammas. Yeroo takka kanatti cuqaastanii kan isiniif galuu irraa tuutan jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf naaf mul'ata waan ta'eef yoo isin mul'anni akkuma ani godhaa jiru sana gootanii galmee isaan xumurtan jechuudha. Erga kana xumurtanii sign up tuutu jechuudha. Sign up keenya ergasii captcha yeroo jedha jechuudha. Captcha sirriitti barreessanii isaa asii kana jechuudha. TU 8 jechuudha. Bakka kana dogongora koo hin mul'atu waan ta'eef sirriitti akkanatti barreessina jechuudha. Ergasii login goona kun login kiyya successfully naaf jedhee jira jechuudha. Bakka san sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Yoo isin mul'ate jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha appii isaa buufachuudhaafis akkuma argitan kunoo asuma asirratti app bakka jedhu kana cuqaasuudhaan buufachuu dandeessu jechuudha. Namoonni harmful isiniif jedhu Play Store keessa seentanii harmful off irraa godhuu qabdu jechuudha. Kanaaf bifa saniin nama qaqqabaa jira jechuudha. Kanaaf erga buufattanii wantoota hojjetan keessaa product kan jedhu kana seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Product kana keessa waa'ee medikaalaati jechuudha. Medikaala irratti kan xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf pricing isa jalqabaa 550 daily birii 20 irraa fudhattu jechuudha. Valid period isaa guyyoota 45 keessatti total income isaa immoo 940 ta'a jechuudha. Purchase limit isaa yeroo takka qofa bituu dandeessu. Inni taanumaas 2200 ETB jechuudha. Daily income isaa birii 88 validity period 45 jechuudha. Total income isaa immoo 3960 purchase limit isaa yeroo lama bitachuu dandeessu jechuudha. Isaanowwan kana jechuudha yeroodhaan bitanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun haara waan ta'eef wanta haara irratti akka xiyyeeffattan isin hubachiisee jira jechuudha. Kanaaf my product kan jedhu yoo ilaaltan kunooti 550 fakkeenyaaf saayikilii guyyaa 3 keessatti kan qabudha jechuudha. 550 ammas bilisaan kan isiniif kennudha jechuudha. Galmaa'uu keessan qofaaf jechuudha. Kun akkuma argitan amma maaf naan kan jechuudha. Yeroon isaa hin geenye waan ta'eef amma galmoon waan ta'eef sa'aatii 24 keessatti guyyaa 3 keessatti keessaa olitti qabachuu dandeenya jechuudha. Firiidha jechuudha inni kun jechuudha. Inni biraa maayii kan jedhu kana keessa wantoonni guutuu qabdan tokkoon kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti amma maayii bank account kan jedhu kana. Maayii bank account kan jedhu kana tokkoon lakkoofsa keessa akkasumas account numberii fi baankii numberii isaa withdrawal password keessanis barreessuu dandeessu. Akka namni biraa baasuu hin dandeenyetti jechuudha irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Karaawwan garaagaraa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Mee ani yeroo takka akkaawuntii kan kos guuteen isinitti argisiisaa jechuudha. Maayii kan jedhu kana keessatti yeroo takka seennee jechuudha. Fakkeenyaaf erga kanatti seentanii jechuudha. Haarootti yeroo deebitanii seentan paaswordii kana isin gaafata. Kanaaf paaswordii keessan lakkoofsa keessan irratti guuttu jechuudha. Lakkoofsa keessan irratti guuttu.
Kana wanni isiniif qopheessee jechuudha. Online biizinesiin haaroon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoota bu'aa qabeessummaa irratti beekan hedduun waan jiraniif wantoota kana irratti yeroo haaraa ta'e jechuudha. Wanti kanaa kun dafanii keessatti fayyadamudha jechuudha. Wantoonni tokko isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Akkuma isin jedhee Scammer advisory keessa galchuu qabdan dirqama. Wanta feetan haa ta'u linkiin isaa 50 gadi ta'an akka hojii isaanii eegalle asumaan isiniif dhaamaa jechuudha. Linkiin garuu yeroo linkii kana galchitan linkii kan uummanni isiniif erge sanatti ni ta'a jechuudha. Linkiin sana maaliif? Linkiin sun linkii isaaniiti register kan irratti taatan waan ta'eef linkii keessan sana fuutanii irratti cheekgootanii ilaaltu. Namoonni tokko linkii kaampaaniiwwan biraa keessa jechuudha kan Chrome keessa argate san itti galchu parsantaa 100% jedha. Feekiidha jechuudha. Maaliif? Inni sun kan hojii osoo hin taane kan kaampaanii biraati jechuudha. Kan hojiitis kophaa isaa waan qabuuf sana keessa dhaaltanii adda baafachuu qabdu. Kanaaf My Bank kan jedhu kana keessa galeen isin agarsiisa jechuudha. Akkaataa itti guutamu asirratti maqaa keessan barreessitu jechuudha. Asirratti akkuma nan godhe kana maqaa keessan barreessitu. Gama gadii kanatti immoo akkaawunti nambarii keessan. Kanatti barreeffattu lakkoofsa bilbilaa keessan asuma irratti baaftu. Select withdrawal bank isin jedha. Kunooti baankiiwwan garagaraa hedduu of keessaa qaba kun jechuudha. Awash Bankis ta'e, Nib Bank, Abbaay, Addis International Bank, Amara Bank, Abyssinia Bank, Cooperative Bank of Oromiyaa illee qaba jechuudha. Kun kanneen Itoophiyaa keessa jiranii hedduu isaa keessatti jechuudha kan hojjetudha jechuudha. Kuni fakkeenyaaf mi'aani kana haga baankii Raamisitti illee of keessaa qaba jechuudha. Kun amma agartanii wantoota kan Itoophiyaa hedduu of keessaa qaba. Siinqee baankii, Hijiraa baankii, Zamzam baankii feetan keessatti jechuudha galchuu dandeessan jechuudha. Kanaaf baankii kan feetan keessatti galchitanii hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani Commercial Bank of Itoophiyaa irratti waan ta'eef Commercial Bank of Itoophiyaan godha. Withdrawal password bakka jedhu kan immoo wantoota godhamuu qabutu jira. Kana manaajeraa wal arguu qabdu jechuudha. Manaajeriin verification code isiniif ergite jechuudha. Isa kana akkamitti akka argattan isin argisa. Isa kana argachuudhaaf dirqama servicii customerii dha jechuudha. Asumatti kan argitan kana jechuudha isin argisa. Isa sanani seentu erga seentanii akka recharge gootan isinitti ajaja goote eega recharge gootanii maallaqa jechuudha. Screenshot isaa sanni ergitanii fi erga xumurtaniin booda koodiin isiniif ergama. Koodii sana asirratti galchitu jechuudha. Withdrawal password bakka jedhu kanatti jechuudha. Wantoota guutamu akkuma argitan kana jechuudha. Passwordii keessan kan ittiin galfattan san itti galchitu bakka namaan kanatti. Ergasii ka gadii kanatti immoo emailii keessan irratti galchitu. Erga emailii itti galchitanii verification koodii isheen isiniif ergite san asirratti galchitu. Yeroo san xumurtanii achi booda baankii isin irraa select godhatan san keessatti verification koodii osoo hin taane passwordii keessan kan gubbaa irratti barreessan irratti galchitu. Ergasii save ta'a jechuudha. Haala kanaan xumurtanii jechuudha. Anis akkuma argitan kunooti miseejii wajjin haasaa keessaa jechuudha tokko kana jechuudha. Miseejii sana wajjin haasaan kunooti verification koodii naaf ergite. Verification koodii sana fuudheen jechuudha iddoo sanatti galchee iddoo sana irratti passwordin kee successful erga naate Itoophiyaas ta'us Oromiyaa baankii Cooperative haga baankii Raamisitti jechuudha. Baankii Haroollee jechuudha hunda isaa keessa dabalatee isiniif erguu danda'a jechuudha. Inni kun online business Haroo waan ta'eef medicaalidha. Akkasumas ragaawwan garagaraa ni qaba jechuudha. Tokkoon isaa ilaaleen jira. Kan Itoophiyaa Finfinnee wajjin jechuudha waliigaltee qaban keessaa tokko ni jira. Akkasumas about bakka jiru kanattis information isaa guutuu isaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jechuudha qorannoo gama keessanitti akka guutan isin barbaachisaa jechuudha. Walumaan waan kana ilaaluu qabna jechuudha. Waan haaraa ta'eef jechuudha wantoota kana keessatti tattaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qophiin keenya kanuma fakkaataa jechuudha. Har'aaf keessaan wantoota isin dhibee gaafachuu dandeessu. Har'aaf qophiin keenya kanuma haga wal arginutti qophii biraatiin nagaan naaf tura.